dalabar. Okay. Hajel kam. Tapa. Nagaan dun jalqabna mara ko. Simoti jaati ya goota. Badi ambira yoo hin qabaatino doctor am gana videos ba. Albate nagaan do bari. Mangalam. Ganatti busara bar. Yalla. Gana kan ke blog gonu la tas jala. Maalif biloo goona mootii idin garaa gubda rakkoon qabu. Tokko. Otoo faanitti naqati. Dabaladhu lubbu dabaladhu. Liqimsa taantee hafu gooti. Dabaladhu kaa. Wallah sukkaara miti godhu soogidha. Sukkaara miti qodaan isaa soogidha. Beektaan isira shamarri jala kana jiru gariin ka dhaabbatee fincaa'uu deema beerri tokko. Yabni. Sukkaara soogidha darin beektanii. Okay. Tapha xumuraati amma. Ka xumuraati. Haati seenaa rabbi godhee fi mooyatte Doktor Biiftuu mooyatte gumaa kafalatte tapha xumuraati. Dhageettanii haadha seenaa? Keenya lolaa waaqaa jedhe. Yalla. Onnee tokko yoo argannes gaadha. Amma sa'a 4 fi daqiiqaa 10. Sagal. Sa'a 4 daqiiqaa 5tti. Sagali amma. 15tti ilakkaa'u eegala jechuudha. Daqiiqaa 5 isinii kenna. Daqiiqaa 5 isinii kenne yeroo sa'a 4 daqiiqaa 15 ta'e lakkaa'in lakkaa. Ammatti haati seenaa duwwaa, doktoriin duwwaa, haadha seenaa 0, Doktor Biiftuu 0, Doktor Biiftuu 0. Anaa gubadhu. Injiru yaanni injiru amma wal qabe taphattoonni Chelsea, Manchester wal qabe, Arsenal, Liverpool wal qabe. Injiru wanni akkasi. Giiftarri ol galaatuma dirree kubbaa keessa jirti eessaa yaada kennattanii targaaggaa malee basultaan. Dirree taphaa jirti amma mucattiin isaati yaada fuudhanu miti. Mucattii afaan luqqa'e yaada maal kennata sultaan lol siyyaraa luqqa'e jaalallee ta'e arabni irraa dhume. Daqiiqaa 4 qofa qabdan. Lamaan keessanuu duwwaadha. Daqiiqaa 4 qofa qabdan. Anaa gubadhu. Daqiiqaa 4 qofa qabdan. Haadha seenaa duwwaa, Doktor Biiftuu duwwaa. Haati seenaa duwwaa. Daanyan sirrii miti. Maal balleesse? Jaartiitii yaalooge. Kennaa fi moosisaa qaba jaartiitii kunoo qabxiinuu addaan faqoo maal balleesse? Oloogeef illee alaa galan mana galanii booda naa ariituu fi mana. Wayyaan qabdanii isin. Daqiiqaa dafee fixaan yoo isin xiqqoo argatte. Haati seenaa duwwaa. Giftari warra jimmaa dhufe. Marqaa fi ganda keessaa tokko filadhu lali mubaarak Biiftuun sooqidda nyaataa jirti. Biiftuun marqa si nyaachifte har'a sooqidda nyaataa jirti kuno. Afaanuma marqaa. Biiftuun marqa si nyaachifte. Harkuma si barkite sanaan. Sooqidda nyaataa jirti laal gootittiin akka qaqqatte gasti geemii taphatanii. Biiftuun 200 haati seenaa duwwaa. Ante soogidda gubbu dhiifteeti gara intiriitti fiidii bara argite. Biiftuun 200 haati seenaa duwwaa. Biiftuun 400 haati seenaa duwwaa. Si dhumatte ka. Biiftuun. Badhaan buute firoonni kan koo sadaqan na kennanii diina. Biiftuun 1,000 haati seenaa duwwaa. Biiftuun 1,000 haati seenaa duwwaa. Daqiiqaa 3 qabda. Biiftuun 1,000 haati seenaa duwwaa. Duwwaa. Maasha Allah tabaarakallah Biiftuu. Waarakuma kana dadhabnee bara. Dhumatte kaa wallaahi dhanii. Daqiiqaa lama qabna. Iyyachuu fi bar. Laa Biiftuun 1,000 miti sorry Biiftuun 1,000 miti 800 wallaahi. Biiftuun 800 haati seenaa duwwaa.
dhibba saddeet. Ansin jedhee bar ansin jedhee bar giftaroonni kan koo karaa deeman hojii qabanii sin jedhee bar. Daqiiqaa lama si hafe oduu dhiisii fira maal qabdaami duraayyuu rabbiin sodaatanii sii kennanii. Eenyu si beeka si jammar kophaa kee biyya baate. Ilaha illallah Muhammadan Rasulallah. Fira maal qabdaati? Maal fira qabda? Walaa fira hin qabdu, walaa giftara hin qabdu. Biyya alaa kanaa namni uumaan tokkochi si beeku eessa jira? Miskiina. Biiftuun maal jabaadhu fixadhutu biiftuun as hin deebine. Wayne afaan kiyyaa. Meeqa argattee ati seenaa? Womaan arganne jedhe. Mubeeko, thank you. Waa argattee rakki? Arraban nama daa'e. Ay sitti xiqqaate Habibati. Amma kunoo ganana adabu meeqaan na adabdi amma 500. 200 argatte. 200. Giiftuun 800 haati seenaa 200. Daqiiqaa takka isin hafe amma ol ka'e lakkaa. 210 argadhe an. Daqiiqaa takka isin hafe maarra 400 si dursaa jirti 600 dursaa jirti biiftuun. Isinii lakkaa. Lakkaa Ibidda qabsiisee deemee amma mubaarak. 800 dhibba takkaan dursaa jirta. Galatoomii Lama. Biiftuun 800 haati seenaa 700. Sadii dafee lakkaa. Wallahi. Sadii eenyu kenname? King boy. Thank you. Walqixa Bareedduu galatoomii ulfaadhu. Akkatu walqixa? Nama argadde. Walqixxaa miti wallahi. Laala walqixxaa miti. Warqixa Museena. Walqixa. Ayyee. 900 walqixa. Eshi. Kudha wal Haati seenaa 900 biiftuun 900. Sadii afuri 909. Shani 909. Jaha bareedduu kan koo galatoomii ulfaadhu calanqoo galatoomii ulfaadhu abeet fira kan koo abeet firootan kan koo abeet firootan kan koo. 100 haati seenaa 7,000. De maalan koo gada deemaa? Biiftuun 400 haati seenaa 1,000. Manni mubaarak kana Gasa. Biiftuu meeqa galte? 2,000. Biiftuun 2,000 haati seenaa 1,000. Siidhumatti haadha seenaa. Thank you. Siidhumatti. Arrabasiyyan na bu'ee mar dhugaa rabbi. deemi dabaladhu Siidhumatti. nun galchu. Biiftuun 2,000 haati seenaa 1,000. Ani 2,200 jedhaara kunoo calanqoo gammadaa. Laala 1,000. 2,200 itti wallaa ijoolleen. Aishi. Biiftuun 2,800 si dursi qaamasanillee. Mubeeko. Biiftuun 2,500. Haati seenaa 2,200. Amma anatu amma ka'ee as ba'a. Adaba. Kan mubaarak waan xixiqqoo kaneessaa fi daartaati waan Biiftuun dursaa jira. Biiftuun 1,000 meeqa galte biiftuun qoyaa mubaarak qofa kennaaf jira miti biiftuun. Mubaarak 2,000 fi 10,000 600 2,700 biiftuun wallahi. Mubeeko. Biiftuun 2,700 haati seenaa 2,200. Jaha 7 saddeet haati seenaa adabamuuf. Sagali haadha seenaa kan yaadamame kaa sagali Wakanda lakkoofnan haati seenaa viidiyoo barattee wada qixaatu. bareedduu koo galatoomii ulfaadhu habiibi kan kololaa waaqaan siin jedhee bar kan kololaa waaqaa 2,700. maali ankoo gada deemaa silaati maal taate maali mataa 2,200 jirta 500 argatte 2,700 ta'u. Yes. Biiftuun 2,000 fi 700 ati 1,700. Kumaasni dursaa jirti biiftuun. Yalla kuma tokko na qixaatii gaxa'uu fi. Sagal haati seenaa adabamuuf. 10 Wakandaa 3 lakkaa'ee adabamtaadha seenaa qophaa'e adabbiif qophaa'e. Biiftuun 2,700 haati seenaa
Kuma dhibba torba. Giliidhumti haa Waakaandaa adabamu. gadi lakkaa'ee taphni dhumataa jechuudha. Waakaandaa tokko haati seenaa adabamuuf firoonni haadha seenaa eessa jirtan. Waakaandaa lama haadha seenaa Naga kan qaba adabamu. waan jedhu qaba. Doktora ati kenniifi maal daanyaadha maaliif kennaa? Waakaandaa lama haati seenaa firan qabdu. Waakaandaa lama Waakaandaa Bareedduu galatoon ulfaadhu wallaahi. Bareedduu baay'ee galatoon ulfaadhu. Ndaqabne dhibba torbaan dursaa jirti biiftuu rakkattu. Ndaqabne. Waakaandaa lama Waakaandaa sadii adabi. Ndee ganaa kudhan hin jenne bar. Ay, Waakaandaa sadiitti dhumateera. Biratti illee akkasuma dhume bar. Miskittiin jaarsan qabdu jettee gowwoomsuu barbaadde ana hojjedha jannata barbaada. Harree addunyaa boruu Beekuma kana maalumatu taalchisee laayibirraa baasisee isa as fideen jedhaa bara. Maaluma godha. Hundi keessanuu galatooma dhugaa rabbi. Adabi biiftu. Eeshi Museenaa adabi tokkoffaa. Haaya. Ati beektu of sirii taphattee siniin bara adabde. Tokkoon adabamta bara Si gowwichi. giiftaratu iyyuu utu jedhu namni biraa dhufee irraa fudhate dhuma irratti kee akka isaa kana waan xixiqqoo kannitee intiniin jettu turte makiinaa kana kenneetu maal tokkoon gattaa'e miskiin wallaahi. Ayyee himadhu siidhii siyaan. Adabi tokkoffaa. Asuma keessatti qurxummii naa kennitan. Eeshi. Adabbii lammaffaa gurgiddumaan nyaadhi nyaatan. Garuu dheebottanoo isin miidhinnaa laata. Ayi nuti adabbii sodaannu himadhaa isin sadii keessa tokko kan nu ta'e fudhanna. Sadaffaa qaariyaa 5. Tokko adabbiin hin jiru jedha arti ijoolleen mormaarti maal wayyaa itti deebinu tokko. Best of 3 dha bara haqqiittu. Maaloo na dubbisii. Deeggartoota ofii dhaggeeffachuun sirrii kaa. No, Isaanii akkas jedhani wallahi. Mubeen kan kee dhufeetuma narkaa si haa fuudhuuni. Habibtiin ni bar fiigaatumaan dhufee fiigaatumaan deema taa'ee nama eegu. Best of 3 ta'uu qaba dhugaadhani.